qilleensa Ameerikaadhaa dandeettii waraanni Iraan daangaa qaxxaamuraa jiran injifachuuf duula itti fufuun dhagaan balaliilotuutti hin dhiyeessine. Bulchiinsi naannoo Tigraay haroogdii magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffamaa jiraachuu jeneraalonni fi namoonni siyaasaa Tigraay TPLF morman bulchiinsa yeroo Tigraay fudhachuuf qophaa'aa akka jiran gabaafameeti jira bal'inaan dhiyeessine. Iraan Saudi Arabiyaa magaalaa guddoo Riyaadii fi Kuweet haleelluu kan itti fuftee waggaa ta'u Saudi Arabiyaan ammoo gamasiitiin Ameerikaa fi Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwatan cimsanii akka itti fufan gaafachuun dhagahame bal'ina oduutiin dhiyeesse. Ministeerri muummee Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmed mootiin biyya Joordaanii fi bilbiluudhaan Iraan haleellaa baajjituu galeessaa itti fuftee jirtu akka balaaleffatu dubbachuun dhagahame bal'ina dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen namni isin dhageessifne martinuu hangafoota oduu Lammii Miidiyaati amma kallattumaan bal'ina oduu isin dhageesse. Waraanni Ameerikaadhaa tattaaffii bal'aa mootummaan Iraan daangaa isaatiin ala bobbaasuuf dhiibbaa uumuu guutummaatti laamshiisuuf kaayyeeffatee fudhachaa akka jirutti himame. Tarkaanfiin waraanaa itti fufee jiru kun qabeenya waraanaa ijoo olaantummaa waraanaaf dandeettii haleellaa mootummaa Iraan naannicha keessatti murteessaa ta'e balleessaa akka jirutu gabaafame. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti humnoonni Ameerikaa sochii waraanaa Iraan biyyoota ollaatii fi daandii galaana tarsiimoo ta'e to'achuuf kaayyeeffattee laamshiisuuf duula jalqabuun isaanii gabaafame. Tarkaanfiin diigumsaa Ameerikaan jalqabde kun addatti hoomsa misaa'ila Iraan dhaabbilee oomisha diroonii fi wirtuuwwan loojistiksii Iraan irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u dandeettii biyyattiin hojii waraanaa biyyaan ala qindeessuuf qabdu haalaan akka miidhu karoorfachuun ibsame. Ameerikaan tarkaanfii kana fudhachaa kan jirtu nagaaf tasgabbii naannichaa eeguu fi haleellaa daandii daldala idil addunyaa irratti raawwatamu ittisuuf akka ta'e ibsiteeti. Dhiibbaan cimaan sirna waraanaa Iraan keessumattuu raayyaa Qudus daangaa isaatiin alatti qaban hir'isuuf carraaqqiin kun badaallee humna naannichaa ni jijjiira jedhamee eegama. Yeroo waldhabdeen waraana Ameerikaa fi Iraan yeroo kamuu caalaa olaanaa ta'e kanatti qabeenyi waraanaa murteessaa akkasii itti fufee barbadaa'uun isaa Iraaniif mataa dhukkubbii guddaa kan ta'e waggaa ta'u hawaasni addunyaa waldhabdeen waraanaa kun waraana naannootti fiduu akka danda'us yaaddoo guddaa keessa galuun ibsame. Haa ta'uti malee Ameerikaan balaa waraanaa Iraan hir'isuuf tattaaffii taasiftu cimsitee akka itti fuftu tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu irra duubatti kan hin deebine ta'uu beeksifte. Bu'aa tarkaanfii waraanaa kanaaf deebiin Iraan maal akka ta'u hanga ammaatti ibsamuu baatullee garuu Iraan waraana lafoo miiliyoonota akka ol gara buufata Harmuuzitti bobbaasuu hin dhaga'e. Bulchiinsi naannoo Tigraay haroogdii magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffamaa jiraachuu jeneraalonni namoonni siyaasaa Tigraay TPLF morman bulchiinsa yeroo Tigraay fudhachuuf qophaa'aa akka jirantu gabaafame. Namoonni siyaasaa Tigraay fi jeneraalonni Tigraay magaalaa Finfinnee jiran kanneen TPLF morman bulchiinsa Tigraay haarawaa hundeessaa jiraachuun dhagahame. Akka gabaasni Waazeemaa raadiyoo agarsiisutti gareen jeneraal Tsaddaqaan durfamu baallee waraanaa lafa haaraa jedhamtu yookaan humna nageenyaa Tigraay kan Affaar keessa jiru jaaree gara Tigraay seensisuun dhagahame. Humni magaalaa Finfinneetti gurmaa'e kun baallee siyaasaatii fi waraana isaa cimsee gara Tigraayitti ce'ee sirna wayyaanee dhabamsiisuuf qophii xumuruun dhagahame. Gareen kun jeneraal Tsaddaqaan Gabratinsaahee, Birgeed jeneraal Gabrageezi Bayyanaa, Meejer jeneraal Abbabaa Takla Hayimaanoot, Injiinar Asaffaa Abrahaamii fi jeneraal Taklaayi Ashabbirii akka ta'es himameeti jira. Foqqolchi mootummaa irratti raawwatamuudhaan gara magaalaa Finfinneetti baqatee jiraachaa kan jiru obbo Geetaachoo Raddaa adda duree waggaa ta'u obbo Geetaachoo Raddaa egaa aangoo bulchiinsa yeroo irraa ari'ameen booda Leetinaal jeneraal Taaddasaa Warradaa kan bakka bu'e waggaa ta'u amma wayita bakka bu'aan bulchiinsa yeroo Tigraay jeneraal Taaddasaa Warradaa turtii aangoo isaa fixuuf torbee lamaafutti humnoonni magaalaa Finfinneetti wal jaaran kunneen aangoo tana fudhachuuf qophaa'aa jiraachuun ibsameeti jira. Turtii jeneraal Taaddasaa Warradaa obbo Geetaachoo Raddaa bakka bu'e yeroo torbaan lama hafe hordofuudhaan manni marii Tigraay dhuunfachuuf ijaaramaa jiraachuun ibsame. Dhaabbileen siyaasaa miseensa sochii jijjiirama Tigraay barbaadan kunneen jeneraal Tsaddaqaaniin kan hoogganamu waggaa ta'u paartiin kun paartii obbo Geetaachoo Raddaa hundeessee Sidireet paartii Baayitoonaa Areenaa Tigraay Tinsaayee Sabaa Indeertaa fi Qaancii Haaqii akka ta'es gabaafameeti jira. Gareen hidhattoota Haraa Zamar yookaan humna nageenyaa Tigraay ja'aman kunneen Affaaritti sochii taasisaa kan jiran waggaa ta'u baallee waraanaa ijaaruuf walii galtee irra gahuun gabaafameeti jira. Haraa Zamar garee hidhattoota TPLF mormuun walitti qabame humnoota siyaasaa Tigraay Finfinnee keessa socho'an cinaa kan socho'u waggaa ta'u gareen teessoo isaa Finfinnee godhate kun bulchiinsa yeroo Tigraay to'achuuf tattaaffii eegaluu isaa gabaafameeti jira. Kanaafis manni marii mootummaa fakkaatu hundeessee kan jiran waggaa ta'u manni marii magaalaa Finfinneetti hundeeffamaa jiru kun yeroo dhiyootti
osoo bara hojii jeneraal Taaddasaa hin xumuramin kan ifoomu ta'uun gabaafamee jira. Iraan Saudi Arabiyaa magaalaa guddoo Riyaadii fi Kuwait haleeluu itti fuftee jiraachuun himame. Mootiin Saudi Arabiyaa ammoo Iraan Ameerikaa fi Israa'el wajjin wallabdee keessa kan galte ammallee Ameerikaan haleellaa akka cimsitu gaafachuun dhaga'ame. Rakkoo baajiddu galeessaa hammaataa dhufuun Iraan magaalaa guddoo Saudi Arabiyaa fi buufata doonii Kuwait haleeluun isii guyyaarraa gabaafame. Iraan haleellaa haloo bahuu baajiddu galeessaatti jalqabdeetti fufuun guyyaarraatillee Saudi Arabiyaa magaalaa guddoo Riyaadii fi biyya Kuwait haleeluun dhaga'ame. Iraan wayita Ameerikaan waraanni akka dhaabbatuuf waywachaa jirtu kanatti haleellaa kanatti fufuun taateen kun yaaddoo nageenya naannichaa daran cimsee jiraachuu himame. Haleellaan kun gabaabaa addunyaatiif fi nageenya galaana irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudhaan yeroo ammaa tana yaaddoo guddaa kan uume yoggaa ta'u Saudi Arabiyaan haleellaan Ameerikaan Iraan irratti raawwattu cimsitee akka itti fuftu gaafachuun dhaga'ame. Mootiin biyya Saudi Arabiyaadha Mohammed bin Salman lola amma Ameerikaa fi Israa'el fi Iraan jidduutti taasifamaa jiru kun akka carraa seena qabeessa baajiddu galeessaa ta'etti ilaaluudhaan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el cimsee akka itti fufu gaafachuu gaazexaan The Guardian maddeen nageenyaa isaa waabeffachuudhaan gabaase. Saudi Arabiyaan dhiibbaa Iraan naannicha keessatti qabdu dhaabbataadhaan hir'isuuf jecha haleellaan akka hammaatu gaafachaa jiraachuun gabaafame. Ministeerri muummee Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed mootii biyya Joordaaniif bilbiluudhaan Iraan haleellaa baajiddu galeessaatti itti fuftee kan balaaleffatu ta'uu dubbachuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Khamisa dabre kana mootii biyya Joordaan Abdallaadhaaf bilbiluudhaan weerara Iraan biyyoota arabaa irratti raawwattu akka dhaabdu gaafachuun dhaga'ame. Mootiin biyya Joordaan Abdallaa lammaffaan Khamisa dabre ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin haasawuu ibsuudhaan yeroo walii bilbiluun haasawuu kanatti mootichi marii fi mala dippiloomaasiitiin wallabdeen naannoo baajiddu galeessaa keessatti uumame hir'isuuf tattaaffiin idil addunyaa taasifamu waliin dubbachuu isaallee ibsuun dhaga'ame. Weerara Iraan biyyoota arabaa irratti raawwattu hatattamaan dhaabuu barbaachisaa ta'uu mootichi Joordaan cimsee kan dubbate yoggaa ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gama isaatiin weerara Iraan Joordaanii fi biyyoota naannichaa biroo irratti raawwatte balaaleffatee jiraachuun himame. Ministeerri muummeetti dabaluudhaan gochi Iraan kun abbaa biyyummaa biyyoota biroo kan sarbe jechuun hoggaa ibsu dhumarratti mootiin Abdallaan namoota sigigii lafaatii fi lolaa uumamaatiin godina Gaamoo kibba Itoophiyaa keessatti mudateen miidhamaniif gaddi itti dhaga'ame ibsuudhaan namoota miidhamaniifis fayyaa akka hawwu ibsee jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf isinitti himaa turre kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.